bakka kan jirtanitti isiniif haa ta'u. Yeroo kana immoo ergaa gabaabduu tokko sagalee dubbii Waaqayyoo kan ta'e mata duree tokko irratti yeroo itti sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallu ta'a. Yeroo muraasaaf ammoo Waaqayyo nuu kenne mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoo galgala kana walii wajjin ilaalla. Akkas kan jedhu isa Waaqayyo sitti dubbate yookaan isa Waaqayyo siif kakate argachuuf yookiis bira ga'uuf maal gochuu qabna yookiis maal gochuu qabna kan jedhu irratti sagalee Waaqayyo wajjin ilaalla. Waaqayyo garaa namatti dubbata. Sagalee Waaqayyo nutti dubbate kan ammoo akkamitti eegne bira ga'uu dandeenya, maal gochuu qabna, akkamitti eebba Waaqayyo nuu ka'e, kakuu Waaqayyo nuu ka'e bira ga'uu dandeenya kan jedhudha. Duraan dursa sagaleen kun yookiis ergaan kun Waaqayyo biraa akka nu ta'e adda baafachuu qabna. Sagaleen nutti dubbatame kun Waaqayyo biraa akka ta'e jechuudha. Kan ammoo akkamitti adda baafachuu qabna kan jedhu waan muraasni. Inni tokkoffaan kadhannaadha. Kadhannaa gaafa jennu namni kiristaana kan ta'e kamiyyuu yeroo isaa kan inni ittiin Waaqayyo wajjin wal argu kominikeeshiniin kiristaanaaf Kiristoos yookaan Waaqayyo gidduu jiru ni jalqabaa kadhannaadha. Innaa namni kamiyyuu faarfatas ta'u lallabaa kennaa kan baate amanaan kamiyyuu Waaqayyo wajjin wal baruudhaaf isa jalqabaa kadhannaatu nama barbaachisa. Kadhannaan walii galtee yookaan walii naasaa namaaf Waaqayyo gidduu jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu namni ergaan itti dubbatame kun kadhatee Waaqayyo irraa adda baafachuu qaba. Yookiis Waaqayyo deddeebi'ee karaa lama sadii itti dubbatee Waaqayyo irraa adda baafatee akka Waaqayyo dubbii kana yookaan sagalee kana ittiin qabu hubachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan akkamitti Waaqayyo akkamitti dubbate adda baafannaa qoruudhaan akkamitti qorra dubbii sagalee Waaqayyootiin qorree kan nutti dubbate kun sagalee Waaqayyo wajjin walitti tubamoo kaayyoo dhuguma Waaqayyo jireenya koo keessatti naa qabuudha moo nama kanatu simee yaada isaa keessaa fuudhee dubbate yookiis karaa lamaanitti dubbachuu danda'a ergaan kun. Kanaaf iyyuu dhibba sagalee Waaqayyoo wajjin wal bira qabnee sagaleen kun akka dhuguma Waaqayyo biraa nu ta'ee adda baafannee sagalee kanatti amanuun nurra jiraata jedhee yaada. Gaafan jedhu bara kana keessa kan nama dogongorsu waa baay'een jira. Qoruudhaan jennee isa lammaffaa irratti haasofnee turre akkamitti qorraa dubbii sagalee Waaqayyootiin. Inni dubbatame kuni sagalee Waaqayyootiin kan wal bira qabame yookaan utubamedha moo utubame miti kan jedhu adda baafachuu qabna. Namoonni baay'een gaafa raajonni baay'een yookaan wangeelaawwan yookaan abbaa mul'ataati kan jedhamanii keessumaa naannoo jiran naannoo Buraayyuu kana keessatti waldoonni dhuunfaa yeroo babal'atanii akka suuqii safaratti gaafa ta'anii argamantu agarra. Waldaan baay'ee jechuun manni qulqullummaa Waaqayyoo baay'ee jechuun baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee kan namatti toludha. Garuu achi keessaa waan namatti hin tolle waldoonni kun hedduun isaanii wangeela Yesuus Kiristoos nuuf kenne karaa Yesuus Kiristoos irra nu deemsisuu danda'u bu'uureffateetu hin taane qabeenya yookaan birrii irratti kan bu'uureffatedha. Kun immoo namoota amantoota baay'ee karaarra kan kaachise keessumaa namoota waa'ee wangeelaa sirriitti hin barre wangeelaaf hubannaa sirriitti hin qabaanne kanatu namoota karaarra kaachisu ta'a. Kanaaf iyyuu namoonni kun namoota hedduu karaarra kaachisan yeroo isaan hallayyatti naqan agarra jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni kun fedha foon isaanii irraa ka'anii natti dubbatan moo yaada isaanii keessaa fuudhee natti dubbatan moo qabeenya argachuu fedhe natti dubbatan moo dhuguma dubbiin kun sagalee Waaqayyooti jennee wangeelaa wajjin wal bira qabnee ilaaluutu nurra jira jechuudha. Egaa erga kana adda baafannee jenneen booda kan itti aanu erga dhuguma dubbiin kun yookaan sagalee Waaqayyooti natti dubbate ergaa Waaqayyooti jennee erga of amansiisne maal gochuu qabnaa kan jedhu qabxiiwwan mummuraasaa afur yookaan shanii caalee wajjin ilaaluu yaalla. Inni jalqabaa erga Waaqayyo natti dubbate akkamittan lafa kakuu kanaa maal gochuu qaba kan jedhu inni jalqabarra jiru kakuun qaba jedhanii taa'uu qofa osoo hin taane karaa kakuun itti raawwatamu kanarra socho'u yookaan adeemutu nurra jira. Namoonni baay'een kakuu isaanii hoggoyyoomsu. Kakuu isaanii hoggoyyoomsu kanarraa kan ka'e immoo hojii hojjechuu hin barbaadan. Kanaaf kaayyoon isaanii lafarra gototama yookaan jala hafuu danda'a. Namoonni baay'een Waaqayyo nama guddaa taatanaan jedhee Waaqayyo beestara taatanaan jedhee Waaqayyo beekaa biyyaa taatanaan jedhanii kakuu isaanii hoggoyyoomsanii yeroo isaan kakuu isaanii duwwaa irratti of gatanii hojii dhiisan yookaan tajaajila dhiisan yookaan Waaqayyo irraa adda ba'antu argama. Garuu akkasitu hin taane. Fakkeenyaaf barattoonni sadarkaa elementarii yookiis haayiskuulii irra jiran Waaqayyo dooktarii taata yoo ittiin jedhee kakatee jechuudha. Erga dooktarii ta'uu kaayyoo Waaqayyo isaaniif qabu ta'ee
akka dooktarii ta'anitti hojjechuu qabu. Fakkeenyaaf baayoloojii dubbisuu qabu, keemistirii dubbisuu qabu, waan boor fayyaa irratti xiyyeeffatee dooktarii isaan argamsiisu sirriitti irratti qayyabatanii sirriitti irratti xiyyeeffannoo isaanii kennanii hordofuu qabu. Darbee injiinarii taata yoo waaqayyo ittiin jedhe immoo fiiziksii kana maatisii kana sirriitti hojjetanii darbuu qabu. Maaliif borii isaanii waaqayyo waan beekuuf itti dubbate waan ta'eef karaa kanarra deemuu qabu. Yoo taane namicha kana waaqayyo dooktarii taata, waaqayyo injiinarii taata, waaqayyo saayintistii taata ergaa itti dubbate jedhee booda kutaa 9 kutaa 10 deemnaan achuma tafuuta. Kaayyoo waaqayyo qabuufis kunis teellaa tafuuta. Kanaaf iyyuu achitu hin gahin hafu jechuudha. Kakuu qaban duwwaadhaaf goyoomsuuni bu'aa kan hin qabne ta'a jechuun barbaade. Namoonni baay'een ergaan itti dubbatameedha. Ergaa masaanii nyaatanii fudhatanii afaan kaa'ataniitu isa duwwaan jiraatu gaafa kakuun kun jalaaf immoo booda waaqayyo irratti gungumu waaqayyo irratti ergaa gunguman jedhanii booda rakkoo biraa keessa galu jechuudha. Kanaaf iyyuu inni jalqabaa erga waaqayyo nutti dubbate isa waaqayyo nutti dubbate kan immoo ilaallee akka isaatti hojiif ka'uutu nurra jira jechuudha. Inni lammaffaanii isa waaqayyo nutti dubbate bira ga'uudhaaf yookiin argachuuf maal gochuu qabna kan jedhu faallaa kaayyoo waaqayyo nuuf qabu hojjechuu dhiisuu. Faallaa kaayyoo waaqayyo nuuf qabu hojjechuu dhiisuu gaafa jedhu fakkeenya namni tokko naannoo naqamtee jira yoo ta'e waaqayyo kakuun kee Finfinnee jira Finfinnee deemi ergaa itti dubbate gara Finfinneetti deemuuf tasaaffaruu qaba yookiis kukkuta deemee Baakkoo Aamboo ergasii booda Finfinnee galuu qaba malee waaqayyo Finfinnee tan si barbaade ergaa itti jedhee gara Gimbiitti deemuu qabu jechuudha. Faallaa kakuu waaqayyoo deemuu, faallaa sagalee waaqayyoo deemuu, waaqayyoo irraa kaachuu, akka dubbii waaqayyoo fi akka sagalee waaqayyootti deddeebi'uu dhiisanii teellaa ofii millachuu jechuutti hiikama kun immoo. Kanaaf iyyuu erga waaqayyoo kakuu nutti dubbate lafa akkasiinan si gaa'ee akka waaqayyo nutti dubbatetti lafa sanatti deemuudhaafi ka'uutu namarra jira. Waaqayyo akkasitti jedhe saba Israa'eliin maalitti jedhetti dubbata? Kaa gara fuulduraatti deemna jedhee utuu Museen itti dubbatu agarra. Isaan garuu dhiisanii lafa onaa keessa gaaga'an illee yaadni isaaniif jireenyi isaanii biyya Misir keessa waan jiruufi iddoo biyya Misir dabaaqula biyya Misir isa nu qajeelchiseedhanii eessa yaadu? Gara beellaa isaanii yaadu. Gaafa kana immoo waaqayyo saba kanaa akka isaan biyya Kana'aan biyya aannaniif damma yaasuu hin galle godhee gungummii isaanii irraan kan ka'e waaqayyo karaatti hambisee jechuudha. Har'a waaqayyo jireenya keenya keessaa kan inni barbaadu gaa maal barbaada? Waaqayyo sagalee isaa erga nutti dubbate akka sagalee isaatti jiraachuu karaa sanarra adeemu nu gaafata malee utuu waaqayyo wajjin jiraatanii dhiisanii waan biyya lafaa lakkaa'u utuu waaqayyo wajjin jiraatanii deemanii waan mana qulqullummaa keessaa ba'anii hojii ofii yaada ofiin biyya lafaa wajjin adeemuun yaada biyya lafaa duukaa rarra'uuni irra biyya lafaa kajeeluuni yaada biyya lafaa duukaa fiiguuni waaqayyo irraa adda nama kuta. Isa waaqayyo nu dubbate isa waaqayyo nu kakate bor hin taane isa waaqayyo waadaa nu galee jirullee akka nuyi bira hin geenye godha. Akka nuyi dhiisnee kaayyoo karoora waaqayyo sagantaa waaqayyo nuuf qaburraa adda baanee waaqayyo irraa adda baanee jiraannu godha jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo erga sitti dubbate akka ati harka marattee teessu duwwaa barbaadatu hin taane akka ati qophooftee deemsatti fuftuu barbaada jechuudha. Inni sadaffaanii maal gochuu qabna kan jedhu sadaffaa irratti iddoo waaqayyo nu kaa'ee dhaabachuu qabna. Iddoo waaqayyo nu kaa'ee dhaabachuu qabna. Ambaaqoon boqonnaa lama lakkoofsa tokko irratti Ambaaqoon boqonnaa tokko irratti waa baay'ee haasaa ture. Waaqayyo na irraanfate, waaqayyo na dhiise, waaqayyo akka ni sabdadhe naa ta'uu didee waaqayyoon kumataa ture. Garuu boqonnaa lama irratti erga waaqayyo wajjin jiraachuun maal akka ta'e baree ani iddoo waaqayyoon dhaabatanii eeggachuun ta'urra dhaabadhe waaqayyoon nan eegeedha. Waaqayyo iddoo nu kaa'etti nu barbaada. Waaqayyo amma sinis iddoo si kaa'etti si barbaada. Gaafa nuti iddoo waaqayyo nu kaa'ee dhibamnu waaqayyo irraa adda baana. Waaqayyo asitti nu argee borii kee waan akkasii jira waan akkasii siif taa'ee sitti dubbata. Ati garuu iddoo waaqayyo jedhu iddoo waaqayyo si barbaadatu hin argamtu taanaan waaqayyo eebba sana fudhatee dhufee iddoo si kaa'ee si dhaba. Gaafa iddoo si kaa'ee si dhabu immoo waaqayyo wajjin adda baata kakuun kees achuma ta'a. Kakuun keetu bakka hin gahin waan hafuufi kanaaf iyyuu iddoo waaqayyo si kaa'ee dhaabachuun dirqama sirra jirudha. Iddoo waaqayyo si kaa'ee hin argamtu taanaan bakka waaqayyo si barbaadetti hin argamtu taanaan waaqayyo irraa mana qulqullummaa keessatti si barbaada. Achitti sitti dubbate waan ta'eef yoo karaa isaarra jiraatte yoo dubbisaa dhageesse yoo mana qulqullummaa keessa rakkinis gaddis waan kamiyyuu jiraatu mana qulqullummaa keessa obsitee dhaabbattetu waaqayyo achitti si argeetu kakuusa sana si raawwata. Kan kanaadhaa har'a iddoo barbaadde faraggataa guyyaa tokko lamaaf mana waaqayyo keessa dhuftee waaqayyo waan si beekuuf
galme waaqayyoo irra jira jettee jireenyi kee irraa hojiin kee irraa immoo mana waaqayyoo keessa hin jiru yoo ta'e ati eebba waaqayyoo sii kaa'etti kaayyoo waaqayyoo sii kaa'etti adda baatee jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo waaqayyoo sii kaa'etti deebi'i, iddoo waaqayyoo sii dhaabetti deebi'iiti kakuu waaqayyoo eeggadhu. Gaafa sana kakuun kee raawwatama isa waaqayyoo sii jedhee jinis wal agarta. Arfaffaanii kakuu waaqayyoo nuuf gale bira ga'uudhaan maal gochuu qabna kan jedhu hamma kakuun raawwatutti obsaan waaqayyoon eeguu. Hamma kakuun raawwatutti obsaan waaqayyoon eeggachuu. Abrahaamiin waaqayyoo biyya Uur keessa yeroo inni jiraatu maatii abbaa keetii firoota keetii adda bayyee. Namni kun maatii isaa dhiisee firoota isaa dhiisee waaqayyoof adda baye. Erga waaqayyoof adda bayeetiin booda bara dargaggummaa isaatii Saaraa fuudhee kaasee baay'ee rakkina guddaa dabarse. Waaqayyoo maal ittiin jedhe dhalan sii kennaa sanyiin kee baay'atu sidii waa miti sababa kee ka'eeyyuu namoota biyya lafaa kanarraan eebbisa abbaa saba baay'ee taatatti jedha. Achi siqee erga Abrahaam maatii abbaa isaa haadha isaa dhiisee ba'ee biyya Kaanaanitti galee achitti iyyuu ijaa eebbifamuu ittuma abaarame. Al takka takkaa jireenyi nuti jiraannuuf waan waaqayyo nutti dubbatu gargaridha. Inni waaqayyo nutti dubbatu inni waaqayyo nutti taasisuuf jireenyi nuyi har'a keessa jiraannu waliin argu. Waaqayyoon eebbifamte nutti dubbata nuyi garuu ittuma abaaramna. Waaqayyo sirra afee nama baay'ee eebbifamaa abbaa qabeenyaa haqaalee sitti dubbata. Ati garuu mana kiraayyuu waan keessa teessee jiraattu ittiin jiraattu dhabdee rakkachaa jiraachuu dandeessa. Waan nyaattee bultu yoo dhabdee haalli sitti ulfaatee rakkina hamaa keessa galuu dandeessa. Inni waaqayyo isheen jedhe sirriidha. Inni waaqayyo sitti dubbatu sirriidha. Inni Abrahaam gaafa biyya Kaanaanitti galuu kan ittuma gargaaramu iyyuu ittuma rakkoo hamaa biyya sana gaafa dha'ee jedhu achi ba'ee biyya Gibsitti baqate. Biyya Gibsitti gaafa baqatu ittuma mootii biyya Gibsii immoo maal ittiin jedha haadha manaa isaa kanatti baay'ee Saaraa waan bareedduuf jedha fudhachuu barbaade. Erga kanaan booda gaafa inni namatti argisiisee obboleettii keetii immoo maal keetti isheetu wajjin deemaa jirtu jedhee gaafa mootiin namatti argisiisee gaafatu Abrahaam akkasittiin jedhe. Yoon haadha manaa koo ta'e namichi kun na ajjeesuu danda'a waan ta'eef jedheetu haadha manaa isaatiin maal ittiin jedhee haadha manaa koo miti obboleettii koo jedhee gaafa inni deebisuuf agarra. Maaliif rakkina hamaa keessa gale waaqayyoon eebbifamtas ittiin jedhee ka'eetu ittuma abaarame rakkoo irraa kan ka'e biyya Gibsii kana dhaqe. Gaafa biyya Gibsii kana dhaqee buufateetis immoo kun rakkina hamma kana ga'uutti dhufe. Gaafa rakkinni hamma kana ga'uutti dhufeetu sita akkasuma godhee waaqayyo irratti hin guungumne. Abrahaam jalqabaa ka'ee waaqayyotti dubbatee gurra isaatiin kakuu dhagee hamma ijaan argutti waggaa 25 fudhate. Kana gidduutti rakkoo gurguddaa baay'ee dabarse. Erga dabarsee booda waggaa 100 isaa guuteen immoo waaqayyo maal godhee dhala kenneef. Erga dhala kenneefis immoo rakkoo baay'ee itti ilaalaa ture. Dhala kee mucaa qabdu kanaa tokko masaa fuudhee aarsaa godhii gara Mooriyaa irratti naaf dhiyeessite tu waaqayyo gaafatu agarra. Rakkina amma kana ga'u anaafatarraa obsine dandeenya keessa darbuu dandeenya. Waaqayyo isa jedheef amanamaadha. Waaqayyo sirriidha. Kakuu sitti dubbate hundumaa siif raawwata. Garuu har'a obsuu danda'utu nurra jira. Har'a haala laallee rakkoo garaagaraa laallee haala ulfaatee fi mana waaqayyoo keessa ba'uu qabu. Hamma dhumaatti waaqayyo wajjin jiraachuu hamma dhumaatti waaqayyo wajjin deemuutu nurra jira. Yeroo sana duwwaa miti Abrahaam dhaloota kakuu haaraa keessatti illee maqaan isaa beekame qomoo baay'een irraa ba'ee namoonni kakuu haaraa baay'een illee Abrahaam nuyi zarii isaati. Zarii Abrahaam taanee jirra. Ati eessaa dhufte illee dhadhii gaafa gooftaa Yesuus Kiristoositti gaaffii garaagaraa dhiyeessaa turantu jira. Qomoo baay'eetu maqaa isaa waamame namoonni qomoo Abrahaam hin taane baay'een illee Abrahaamin of waamuu jalqaban. Maaliif? Obsaan hamma dhumaatti dhaabate waaqayyoon eeggate. Gaafa sana kakuun isaan raawwatame. Kanaafatis kakuu keenya isa qabnu bira ga'uudhaaf obsa guddaa waaqayyoo irraa eeguu qabna. Akkasuma Roomee 12 irratti Phaawulos warra Roomaatiif gaafa barreessu akkas jedha. Rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti cimaadha. Kanaaf iyyuu rakkina biyya lafaa kana obsuu danda'uun nurra jira. Waaqayyo hin ceetee sitti dubbateera ta'uu danda'a. Nama beekamaa ta'e sitti dubbateera ta'uu danda'a. Hin ceeta gaafa waaqayyo siin jedhu akka galaanni jiru bare. Maaliif ati gamana jirtaa gama ce'uudhaaf galaanni dirqama gidduutti si mudata. Gaafa kana galaana ce'uudhaaf immoo rakkoo garaagaraa jira. Tarii galaanni kun nooraan qabu ta'uu danda'a. Tarii galaanni kun baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Galaana keessa wanti jiru naachi jira, bofi jira, jawween jira, waan nama liqimsu baay'ee jira. Yoo man ta'u ta'e illee galaanni kun baay'ee guutuu taanaan si liqimsuu danda'a. Kanaaf iyyuu galaanni kun har'a immoo rakkoo biyya lafaati, gidiraa biyya lafaati. Kanaaf iyyuu kana hundumaa gaafatti ceeteettu
waaqayyo kakuu kee galmaan siigaa simirkeessa kan kana alaa rakkoon injifatu taanaan gidiraa biyya lafaan dabartu taanaan ati kakuu kee wal arguu hin dandeessu jechuudha. Kakuu kee wal arguu hin dandeessu jechuun immoo waaqayyo irraa adda baata, waaqayyo irratti gongoomtu, waaqayyo si dhiisa. Kanaaf iyyuu isa waaqayyo si dubbatee isa waaqayyo si jechaa jiru kana arguu yoo barbaadde akka gurra kee dhageesse ija kee bira geesse arguu yoo feete kana hundaa gochuu qabda. Obsa qabaachuu qabda. Kaatee deemsatti fufuu qabda. Rakkoo gidiraa biyya lafaa jiru kana hundumaa injifachuu qabda. Kiristaanonni hedduun akka biyya lafaa kanarra rakkinni guute hin beekan. Maaliif namoonni hedduun baay'ee isaanii wangeela dubbifachuuf yeroo qaban namarraa dhaga'uuf walii gaffiiguu malee waldaa lakkaa'u konfiraansii lakkaa'u malee yeroo itti wangeela dubbifatan yeroo itti wangeela hubatan hin qaban. Kanaaf iyyuu akka rakkoon jiru beekuun nurra jira. Keessumaa gaafa namootatti dhugaa baatan mana qulqullummaa dhattee waaqayyo tamantee Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetti godhattee fudhattee rakkoon hin jiru bashannantee jiraatte ittiin dubbatin akka eessa taanaan ati wangeelatti lallabaa jirtu. Gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu akkas jedhe jabaadhaa an biyya lafaa mo'eera biyya lafaa rakkina qabaa jedhe. Yohaanis 17 keessatti illee akkasin biyya lafaa kana keessaa baataniif isiniin qabu garuu biyya lafaa kana keessatti kan ittiin rakkina mootan akkasin jabaattanii rakkina kana injifattanii darbitanii isinii kan dhaadhee bartootatti dubbata. Kanaaf iyyuu rakkoon jira gidiraan jira. Rakkoo kana hundumaa gidiraa kana hundumaa mo'attee keessa darbuu qabda. Rakkoo biyya lafaa jiru kana gidiraa biyya lafaa kana hundumaa mo'attee gaafa keessa dabarte garuu kakuu kee walitti baata. Kanaaf iyyuu kiristaanota baay'ee qaba har'a waaqayyo biyya lafaa kanarraa namoota waaqatti of kennan namoota waaqa amanan baay'ee qaba. Garuu namoota rakkina obsanii damdamatanii waaqayyo wajjin hafanii jiraatan hin qabu. Waaqayyo rakkina tokko lama gaafa arganii mana waldaa keessaa waaqayyoon dhiisu. Gaafa waaqayyotti dubbatu har'a waaqayyotti dubbatee bornaafa ta'u jechuu barbaadu. Waaqayyo garuu yeroo qaba. Waaqayyo garuu guyyaa si raawwatu qaba. Isa waaqayyo si dubbateef waaqayyo amanamaa ta'eetu jiru guyyaa waaqayyo eeguu sirra jira. Kanaaf iyyuu har'a obboleessa koo ergaa walii galatti siif dhaamu inni waaqayyo jedhe sirriidha waan ta'eef inni waaqayyo si dubbate sirriidha waan ta'eef hamma dhumaatti mana waaqayyo keessa dhaabadhu iddoo waaqayyotti si barbaadu dhaabadhu wangeela waaqayyo lallabiitu kennaa waaqayyo sitti kenne humna waaqayyo ittiin hojjedhu siin jedhe humna waaqayyo ittiin na tajaajile siin jedhe hamma dhumaatti dhaabadhuuti waaqayyoon tajaajilii ergasii booda kaayyoo kee galma ga'a. Egaa kanaaf sagalee kanaa akka boriif taanillee deebi'ee isinii dhufu wanta karaa feesbuukii yuutuubii dhaloota borii kana dabarsu deddeebi'ee akka isin bira ga'u yoo barbaadan laayik sheer sabskiraayib gochaa nu faana tura. Akkasuma faarfannoota haaraa garaagaraa isin biraan ga'uuf illee yaalii hedduu gaggeessaa jirra. Akkasuma karaa kiyyaalillee faarfannaa muraasa hojjechaa waan jiruuf yuutuubii kanarratti akka wal agarru shakkii tokko hin qabu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama.